Isa caasaa gandaa haaraan rakkoo bulchiinsa gaarii fi kenna tajaajilaa nuuf furaa jiraatus pirojektoonni harkifatanis yeroo nuuf xumuramuu qabu jedhan jiraattonni godina Arsii aanaa Roobee. Koreen dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa jiraattota godina Arsii aanaa Roobee waliin mari'ate. Girmaa Gammachuu. Jiraattonni godina Arsii aanaa Roobee rakkoon bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa wal qabatee ture gurmaa'insa caasaa gandaa haaraan nuuf furachaa jiraatus pirojektoonni aanicha keessatti waggoota dheeraadhaan dura jalqabaman xumuramuu dhabuun nu komachiiseera jedhan. Bu'uura irraa jalqabee manoota kana babbareechuu irraa jalqabee keessummeessuu irraa jalqabee guyyaa sadan hojii san kabajuu irraa jalqabee haalli jiru baay'ee gaarii. Naannoo waggaa 10 lakkoofsise gale jedhamee yeroon eebbifamee achitti irratti haasawame wanti forjiitiin irratti hojjetame jira garuu uummanni sun bishaan hin dadhabanne agarra. Tubboon awwaalameetiin hin jedhe karaa irratti caccabee karaa irratti haatamee saamameetiin hin ture. Bishaan sun uummata biraa garraa waan hin gahiniif uummata keenyaaf akka itti yaadamee bishaan sun fala argata. Bishaan hin argannu karaa hin qabnu aanarraa ganda ka fidu karaa hin qabnu. Haga ammaa qotee bulaan keenya sireen ceekuu isaarraa hin buune deettuun teenna. Yaala gaariin argata. Dhiyeessiin calla guddistuu fooyya'aa dhufuus kana caalaa yeroo fi haala gahaa ta'een nu dhiyaachuu qaba. Rakkoon hojii dhabdummaa hanqinni misoomaawwan bu'uuraas nu furachuu qaba jedhan. Gizee har'aa madaabaraan meeqan bitamaa jira? Qotee bulaan kennoo madaabaraa san bitatee sanyii kana oomishtummaa bakkaan gahaa jira. Isa kanaan hojii uumachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Harka qullaa miti ka uumamu hojii. Lafa baadiyyaa irratti gurmaa'ee achi sanirratti hoolaa bitee qotiyyoo bitee saa bitee furdisa hoo jedhe. Liqii isa barbaachisa. Liqii isa barbaachisu immoo qabeenya bu'uura nama wabii isaa ta'u isa barbaachisa. Namni kun immoo dargaggeessa wabii ta'u irratti abbaanuu baay'ee xiqqaadha gadaanaa itti gaafatamummaa san fudhachuun jechuudha. Gaafa warshaaleen garaa magaalaa kana keessa investimantiiwwan garaa galan wabii isan barbaachisu humna ofiitiin hojjetee hojii dhabdummaa san mo'atee keessaa ba'uu danda'a jechuudha. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsa Waaqumaas mootummaan rakkoo fi komii hawaasaa dhaggeeffatee furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Bishaan qulqulluu uummata Oromoo biraan geenya jennee baajata waliigalaa keessaa gara biliyeena 9 olii kan ta'u bishaanii fi kan qabe mootummaan naannoo Oromiyaa. Biliyeenni 9 isiniin jedhu kun pirojektii haaraa otoo hin taane pirojektii calqabne haa xumurruu jenneeti jechaadha. Kanaaf yaadni keessan sirriidha. Sadarkaa Oromiyaattis sadarkaa caffee Oromiyaattis hin beekama. Isa kana sirna hin qabsiifna. Kan isinirraa barbaannu yeroo qofa nuu kennaa. Hawaasnis caasaalee haaraa gandootaa tumsaa nageenya isaa eeggachaa misooma isaa itti fufsiifachuu qabaas dhaamaniiru. Dhimma dhiyeessii sanyii filatamaaf xaa'oo Waaqayyo yoo nu gargaare rakkoon bar'een gaddaa isin qonname barana nu hin qonnamu. Maaliif yoo jettan gandarratti kaabinoonni keenya 7 fi sanaa ol ramadamanii yeroo ammaa hojjetaa kan jiran rakkoo akkasii akka hiikaniif.